mucattiin tun mucattiin irra diqqooti. Argite mucattii osoo ati ilaaltu dhalattee jechuudha mucayyoon irra diqqooti. Biyya kana hiriyyaa biraa hin qabdu obboleettii hin qabdu obboleessa biyya kana hin qabdu haadha ladda dhaabattu hin qabdu silaa haadhatu ladda dhaabata. Argite ni beektan gizee mushurraadha gizee idaayyaadha ni beektan haadhatu ladda dhaabata. Haadhatu haizoo jedhaan haadhatu midhaan kennaaf yookaan gara haadha isaatii gara obboleettii isaatii nyaata kennanii fi bishaan kennanii fi ladda dhadhaabatan. Akka kan kee waxaa gabbaa irra hin turree jechuudha osoo waxaa gabbaa irra turteeti huukersi dantaayisiiti osoo kana dura heerumtee kana dura shaqqalattee baatee jiraatteeti wannummaan isii wajjin zorzor jedhuuf duraa beektii jechuudha isiniif galee. Hiriyyaati amma bakka kalee sadatti ijoollee hundan beektu ijoollee teennata baalee warra simatanii sanirratti waamanii sanirratti mucattiin nama tokko hin beektu. Dhiira kan abbaa mana kan kana akka gizee mana keessaati miti gizee waliin gabbaate namni waliin silaalaa ni qaanfatta. Isa irra ani yoo ladda isii dhaqeetiin dhaabadhe irra gaariidha jechaaf waliin bahe. Suuraa waliin ka'e amma suuraa qoosaaf waliin ka'e ganaa akka kana saddeetiyyuu ka'ee gadi isinii poosatu danda'a isaanii wajjin jechuudha barbaachisaa taanaan. Kana kaasu kaameramaan kabiroo mallaqa kanfalee kawaana jechuudha. Mee warra wal fuudhee bultii ijaarrateerra eenyuun irraa maashaallah jettan. Nasrii Aanol irraa maashaallah jettammoo Reedii Aadam irraa maashaallah jettammoo Makii Ibsishaa irraa maashaallah jettammoo eenyuun irraa maashaallah jettan. Maskii Mangee irraa maashaallah jettammoo mee eenyuun irraa maashaallah rabbii waliin isin haa bulchu jettan. Hundaayyuu qotaatuman jirtanii hundaayyuu nyaataatuman jirtanii. Amma makii gabaabatte ibsishaa amma waan irraa fuutan dhabdanii rabbiin kaasattawwaa godhee uume baree bifas kenneefi rifeensas kenneefi maashaallah waan irraa hambifate rabbiin hin qabu miti kenneefi guute waan irraa fuutan dhabdanii caammaa inni bitatee dhufe uummata donqooroo jechuudha wallaahi billaahi rabbii kakadhe oo isin keessa dhalachuudhaaf isin irraa bahuun kee yeroo tokko tokko na gaddisiisa maaf irraa dhaladhee gisee jedhu wayii bakka maaf uummata kanarraa dhaladhe. Ummata shakaraa jechuudha. Silpeeriin inni kaleessu caammaan inni kaleessu uffatee ittiin oole sun meeqaan akka bitame beektaa caammaa akkam akka ta'e beektaa dirqama bakka kongoo dabeessatti galcheetiin hoo'aaf qorraan illee qonnama kana maasaraa hidhatan kana kanumatti galchee deemuu qaba. Maaliif beektamme meeqa silpeerii caammaa faransaa hidhatee dhufe akkas ta'e dhufe namni waan argee argitan. Mele namni waan argitan laayi godha. Caammaa ibsishaa arge. Caammaa faransaa eeggatee dhufe. Namni waan argitan. Makii gabaabduu arge. Mucattiin irraa gabaabduu. Namni waan argitan laayi godha. Koomentii barreessuu dhufe. Waan barreessu wallaalee na jalaa fixan. Warri koomentii buna dhugaa. Nikaa hidhattanii waggaa sagal ilmoon takka gudeeta kan keerraa hin baane. Isinitti as garagala amma isintu na barbaade. Ilmoo takkatti dhalchee akka kuruphee gara biyyaatti galcha jaarti. Ilmoo takkatti dhalchee Suudii irra fuudhee bar. Ilmoo takkatti dhalchee gara biyyaatti galcha milishaa gandaati waliin jiraata jaartii isaa. Hin nyaatti ni dhuddika. Jaartii isaa milishaa gandaati waliin jiraata milishaa gandaati akka barbaade godha. Dubai ini rataye TikTok irra waa'ee haadha faateetiif rakkata. Jaartii isaa biyya galchee. Jaartii isaa Dubai ergatee jechuudha uffata qaama isaa ka garaa jalaa ofirraa baasee Dubai ergatee taa'ee mindaa ji'a lakkaa. Maali wanni luka lamaan jala si jidduu si jirtu tana bicha dhiira si godhee fuute malee bara waa'ee dhiirummaadhaa keessa hin jirtani. Waan luka lamaan jidduu isin jirtu tanatu jechuudha argitanii mucha luka lamaan jidduu isin jirtu sanatu dhiira isin godhee fuutan malee waa'ee dhiirummaadhaa keessa hin jirtani. Samaa innaa midiriidha dhiirummaadhaa fi wanni isin irra jirtan. Dhiirummaa jechuun yookaan siree rabbicha dubartii wajji ciisoo osoo hin taane niimaa dubartii beekanii kabajaa dubartii beekanii dubartii mana keessatti horatanii nyaachisanii obaasanii waliin jiraachuudha. Garii ammoo dayyuusa jechuudha jaartiin fiiltarii itti keettee fiiltarii beeraa kaatee asirra taa'e yaa biyya aadaa baatee
dhiirri kalaallamu sammuudha laallama. Sammuudhaan lama dhiirri. Sammuun isaa hagam yaaddi. Malee bareeddinni fuulaa fokkinnaa fi bareeddinni dhiiraan hin laallamu. Isinii galee fokkinnaa fi bareeddinni dhiiraan hin laallamu. Kalaallamu dhiirri sammuu qofa laallama. Isinii galee warri filtarii beeraatiin mataa nu nyaattan asirraa. Warri jaartiin tante filtarii sitti jettee asirraa azaasi gootu. Filtarii beeraa kanatti kaate asin nyaarri itti kaase shidhii wannoo hidhiin ta'e akka beeraatitti taa'e laali dura viidiyoo manarraa haasa'uun dura viidiyoo gadhiisa sanirra deebi haasa'e mee ani eessa beera fakkaadha jedhiiti. Harmallaa wanni jedheef kanaaf. Dhiirri harmallaa qabdu harmallaa qabdu harmallaa ni qaba gaafa waa'ee. Wallahi maal taataniiti maal nu waa'ee siistan miidiyaa kan gubbaa guyyaa iida subhaanallah sireen takka nafni ba sila maal ta'e. Argee jira waan san. Maal ta'anu manni yaa oromaan kan moolii qabna hay. Koy dhugumaan cabee jireen. Algaan cabee tokko garaana nyaatee bannaate asirratti argee. Anga sheekonni gabbaanii bardubbatan takkatti hay maal inni sila fayyumaan qabdan ni miisin garuu kudii bar. Yaa arginee jirra waan san beektaa namni qabatee fiigaa beektaa waan san. Umuseenaa fi haadha faaxee maal jaanii namni qaallitti akkatti waa laaltu gurra akka waa dhaggeeffatu haadha faaxee umuseenaa haadha fatiyaa jaanirra barreessanii bar. Hayi ani garramay nagareetiin nyaatachuu isheen hundana taaqeyallash kaanchi nagar nama akkasitti yaaddee jaalattu san yoo isa argitu bareetti cufatte. Yoo rifadhe haa. Ndee yoo rifatan itti maramta malee barreeffata. Yaa yuutuubarra isin gadhiisna garuu akka inni dhufuun hin beeka ture bar garuu guyyaa san guyyaa idaa akka dhufu miti hin beekne guyyaa idaa akka dhufu. Ani immoo eerpoortiitti dhiisee si madhattiin if beeksisa. Uffata stiil eerpoortii deemee uffadhu jee hunda qopheeffadhe waa meeqa bar achitti yaade malee akkanatti inni amma dura miidheeratti illee natti himee ture ni beektaa. Ani manatti dhufee sapiraayisii godha jee natti himee ani gaggabaa ani waan akkanaa kanan fedhu dhiisii jeen tureen hin kuma hin beeytanii. An beekuu barbaadu maal akka ta'e beektaa eega barii cufattee booda akkam taate gattiitti moo ol kaate moo fiidi moo. Barii cufeetiin kutee kaani kilaasii keessa kutee oloo kutee achi keessa harkisaan na baase. Hin fiigde gargar. Wallahi laasiin meenatti maasi dhagame taatee sanitti. Giseen akka banu kaalichi ni dheeraadhaan jeen dammo. Ani immoo mansalaaluma maggaaraja wal beerra fannisuuti immoo maali giseen akka banu nama lama dheeraa yaadde asliin kabira inni kabira. Lagi fiigee mana keessaa gamana fiigeetiin gamana deebi'ee achi keessatti hafee dhumarratti. Okay, deebisee galaabante moo barri cufu keessaan hin cufne? Mana achumatti dhiisee kutee bara. Okay, fanii ol seenanii si dubbise dhufe. Mana keessa waan hin beekneef inni gamana seeneeti. Si soquu jalqabe. Maatii jedha. Ayi ariifachiishin yaachi nagarta machitaan yaaddachu. Ani ammaas ኤርፖርት ሄጄ ነበረ መቀበል ያሰበ ከስቲ ያደ ቶረ ዱጋ ተበችላል። ልብሽ ደነገጠ በጣም ስታይ? በቃ እቹ ሳሚ ገጉቱ በቃ ሪፈዴቹ ሃርኪ ኩኖ ለቴ ማልታቲ ቆይ ማልታቲ አንጂ ነው ሪፈቴ ነው ቤታ ዲዚ ማይ ዩቲዩበር ረቲ ፖስት ጎረዳይ ማውሮ ነገር ብር እኮ ነው። ይቅርታ እዛ ላይ ነው ኢንተርቪው ማደርግሽ። በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ብዙ ህዝብ እንጠይቅ ጥያቄ ወራና ይወርከናችር ላለሙና ዲሲ ያዝረት እንትቦናኒ ጋፊ ኡመት ሲጋፋቱ ካነ ዴቢ አርጋችሁ ቀባ አችራ ሲጋፋዳ ዩቲዩብ ይረት